Okay. هي أمو مالف أفتي الرجرس. Okay. Galatoomii abdii hundi keessaniyyuu galatoomaa ustaazonni akkasuma hordoftoonni garee shaadaa hundi keessanuu galatooma. Duraan dursee hordoftoonni garee shaadaa akkasumas gareen shaadaa walumaa galatti akka dhiifama naaf gootan abdii qaba. Itti fufuudhaan yeroo darbee dhalli namaa yeroo tokko tokko emotional ta'a. Miira keessa galee waan silaa gadhiifamuu hin malle kanan silaamummaa qabeenya guddaa ishee taate gadhiiseera. Kanaaf ammoo gaaffii sammuun koo natti dhaga'amee fi ceephoo sammuun koo natti yaadachiisirraa kan ka'e deebi'een gara rabbiitti deebi'ee himachuu barbaada jechuudha. Tole maaliif gallakkifte yeroo gallakkifte islaamummaa? Yeroo gallakkise sanatti waan bal'aa osoo hin barbaadu haala bakka mijataan jiru ammaaf. Kanaaf yeroo gallakkise sanatti maaliif akka gallakkise namoota baay'eedhaaf ni gala. Yeroo sanaan akkuma nama tokkotti miira gaarii keessa hin turre wanti tokko immoo gaafa kaatu akkuma madaan xiqqoon ballachaa deemtu ballachaa deemee ittiin na fudhatee ba'ee jechuudha. Ittiin na fudhatee ba'ee akkas. Tole يعني يروسن درقمتيتي مو يعني درقمتو درقمه مو يعني في مكيتين يعني انجرامي يعني نمني سيدر كسي سجرا يچو يعني اسلام ما كيس اكباتو في روس نمني سيدر كسي سجرا مو No. Like wanti yeroo sana na darkisiisan jiru fedhiidhuma biyyaa nan ba'e namni na darkisiisan jiru yaa'u yeroo sanatti akkan waan tokko dubbadhu ta'een ture yeroo sanatti wantoonni tokko turanii achumaan na qabatee sammuun koo waan na ceephee bakka maal jedhine jiraadha. Kanan jedhu yaaliman dhugaa dubbachuudhaa fi ijoollee yeroo sanaan bira jiraachaa turellee baay'ee gufachiise. Biraa ba'ee namni yeroo sana haalan keessa ture sanaan natti dhufee akkan keessaa ba'uuf dhiibbaan irratti uumani jechuudha. Akkan keessaa ba'uuf dhiibbaan irratti uumani yeroo sana. Yeroo tokko immoo wanta ati keessa jirtu murteessa beektaa. Wantoota baay'ee na haasofsiisanii na dubbachiisanii achi booda ofan ceepha'e bakka amma already keessaa ba'e waan ta'eef keessumaa ba'aa jedhee murteessee man yeroo sana keessaa ba'e jechuudha. Sammuu kiyyatu na ceepha'e dhugaa dubbachuudhaaf malee namni akkasii Okay. Warri akkati waan kana dubbattuuf si kakaasan yookaan immoo si sababa siif ta'an kiristaanota? Abdii koo ammatti dubbachuun barbaadu bakka hin jiru murteessa. Okay. Ish yeroo islaamummaa keessaa baatetti islaamummaan laalillee waan takka jechaa turte Nabi Muhammad illee irratti illee jechootaan barbaachisne dubbattee turte. Isa san maaliif dubbatte gaafas? Dhugaa dubbachuu fi ana nama tokkicha baay'ee xiqqaa fi baay'ee ijoollee ta'e miti. Hayyoonni addunyaa gurguddoonnii fi beektonni addunyaa hedduun iyyuu uummati miliyoona lamaa ol nabii kabajamaa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofee jiraata. Garuu yeroo sanatti akkan jechuutan taane dubbadhuu fi wantoonni sababa naaf ta'anii ni jiranii. Ergani wanta hin barbaachifne dubbadhee booda erga waan hin barbaachifne irratti dubbadhee booda ittoo isaayyuu sababni sun akkan dubbadhuuf natti babal'ate sababiin isaayyuu duraan wantoota tokko na dubbachiisaniiru waan ta'eef narkaa wantooti reekoordiidhaan ba'an booriin irratti gadhiisuu waan danda'aniif hin beekamu. Miira keessa galee waan baay'ee yeroo sanatti dhuguma dubbachuuf ustaaza Faayyuu Gad suura isaanii gombisee arrabsaan ture. Yeroo sanatti kan sababa taates ana sammuun koo hin beeka. Eenyu akka ta'e maal akka ta'e maaliif akka wanti kun uumame hundayyuu hin beeka. Dhugaa dubbachuudhaa fi isa kanallee rabbiin dhiifama naaf haa godhu naaf haa araaramu. Kanaaf wantoonni yeroo sanatti sababa naaf ta'e walumaa galatti abdii koo nubattu jedhee yaada. Okay. Waan gaariidha. Eshi tole
amma hoo agam tokko qophiidhaati jechuun islaamummaa keessa gad dhaabbachuudhaaf yookaan ammoo emotion ta'uurraa fagaachuudhaaf fakkeenyaaf amantiidhaaf emotionii waan garaagaraati. Fakkeenyaaf amma ka'ee dhimma dhuunfaatiif Ustaaz Farhaan wajjin wal dhabuu mala, Sayyaa wajjin wal dhabuu mala, Abbaa Caalii wajjin wal dhabuu mala, yoo barbaanne waan amantaa keessatti wal dhabuu mala. Rabbiyyuu wal dhabsiisini gidduu keenyatti rabbi waan akkasiin fedhini kana dura illee hin jiru. So wannan siin jedheefi aniif Ustaaz Farhaan yoo wal dhabne wal dhabbiin keenya kaawwate kan Ustaaz Farhaan qofa. Ani Sayyaa yoo wal dhabne kan Sayyaa qofa malee wanni amantaatti galchuun jiru. So ati fuunduraaf emotion ta'uurraa fagaachuudhaaf yookaan ammoo wantoonni akkanaasitti dhufanii islaamummaadhaan waan hin taane jechuudhaaf akkasumallee warroota diin kanaan da'awaa kanaan gad dhaabbatanii deeman tuttuquurraa akkasumallee warroota da'awaa irratti bobba'anirraa sabaa tokko tokko yoo wal dhaban amantii fakkistee waan san dubbachuurraa yaani emotion ta'uurraa fagaattee islaamummaa kana qofa irratti gad dhaabbattee qabattee jiraachuudhaaf akkam gad dhaabbachuudhaaf qophiidha. Yaani wantoota gatii si barbaachisu kamuu kaffaltee gad dhaabbachuudhaaf qophiidha moo tarii borus ammoo wanni akkanaa argamnaan tarii agam tokko qophiidhaati. Gaaffii na gaafachuun mala na gaafatte. Sababiin isaayyuu wantoota kaleessa darban irratti waan baay'ee argeera waan ta'eef wantoota na gaafachuu qabdu na gaafatte dhugaa dubbachuudhaaf namni karaa garaagaraa akkaataa garaagaraatti wal dhaba. Amantiin ammoo rilijiniin immoo lubbuudha dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu irratti immoo kan murteeffatu abbaadhuma isaati. Ani hiree koo kan murteeffatu lubbuu kiyyaaf anumaadha. Namni lubbuu koo naaf hin murteessu maatiin lubbuu koof naaf hin murteessanii. Otuu akkas ta'e silaati utuu hiree nama kan biraa murteessuu yookaan lubbuu nama kan biraa murteessuu dandeenya ta'ee warroota lubbuun isaanii kan darbine barbaannuuf lubbuu isaaniif nullee wabii taana turre garuu namni lubbuu keenyaaf ilmi namaa tokko wabii nuuf ta'uu hin danda'u. Kunumatu wabii ta'a. Inni olaanaan immoo rabbiin lubbuu keenyaaf wabii darbee jira. Kana da'oo godhattee isa jedhuuf dhugaa keeti. Yeroo baay'ee wantoonni mul'atan wantoonni deemanii amantii da'oo godhatanii wantoota deemamanidha. Keessattuu amma bara kana keessattuu jaarraa keessa jiru kana keessatti amantii da'oo godhatee kan deeman wanta baay'ee jira. Wanta baay'eetu argaa oollaa waan baay'ee jira walumaa galatti. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaafan amantii koof jiraachuudhaan murteesseera. Sababiin isaayyuu uummanni ani kaleessa keessa ture dhugaa dubbachuudhaaf waan na godhe hin qabu. Uummanni musliimaa waan tokko waan na godhe hin qabu. Yeroo isaadhaan waan himadhus hin qabu. Anumatu balleesse yeroo sanatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuun jira mitiire akkanitti dhagee shaadaa sana qabadhe yeroo sana hundee keessan ni beektu jechuudha. Yeroo shaadaa qabadhe dhugaa dubbachuudhaaf utuu amantiin sun du'atti gadi qileetti gadi nagashate amantii sanarraa hin deemu murtoo du'a lubbuute jechuudha murtoon koo. Namoonni baay'een garaa fedha naan jedhanii waan meeqa naan jedhanii ani garuu akkamitti maaliif akka jiraadhuu fi akkamitti akka jiraadhu nama aleelee akkaataa jireenya isaa beekudha. Nama of danda'ee jiraatudha nama akkaataa jireenya isaa beekudha. Eenyu fedhees hin deemu eenyu fedhees hin socho'u. Amantiin immoo lubbuu kooti. Dhugaa dubbachuuf immoo ani isan bakkee taa'ee ilaalaa ture caalaa gaafan keessa galee mi'aa islaamummaa argeera. Boqonnaas maaliyyuu eessattiyyuu tasgabbii dhugaa dubbachuu fi yeroon achi deebi'ee salaateen beekuun jedhee garuu dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko erga shaadaa qabate yookaan immoo jiru hundi isaanii suudiin faa jiru saayyaan faa jiru saayyaa mafaa waliin dhaqee salaataan ture. Dhugaadha salaataa man ture. Garuu yeroo sanatti miiraan keessa ture hundi keessa nuna hubattu jedhee mayyaadha. Miira gaarii keessa ture malee namni akkamittiin dhugaa dubbachuu fi mana abdii yeroon tureyyuu abdiis dhiifama gaafachuun barbaada. Mana isaatti yeroo inni kampaaniidhaa dhaqee na fuudhee mana isaa na tursiise waan tokko waan na godhe hin qabu illee dhugaa dubbachuuf na duuka. Gatii kaffale malee. Isallee ishee itti godhaatii fidaa dhugaa dhiifama gaafachuu barbaada. Waan tokko nan goone jechuudha. Waan tokko garuu yeroo sanatti
Toboso tokko tokko ture yeroo sanatti baqa. Already booddee waan taatu hin beektu. Kanaafi amma mana aqadhee hamma kan akkaatama seera biyya kanaallee hin beeku. Waan hundumaa akkan harka keessaa akkan dafee baafadhu booda akka waan hunduuf hin akka waan miidhamu itti na fudhachiisanidhuma. Tobosoodhaan maqaa namoota kaasuun barbaadu. Biyyi kun biyya xiqqoo ulfaatudha waan ta'eef maqaa namaa dhabuun barbaadu. Waan hundumtuu bakka hin jirus murteessaa waan ta'eef. Innaa kanaaf yeroo sanatti dirqamumaan na dubbachiisan malee an fedhii dubbachuu qabaadhee miti hin qabaannes immoo fuula korraa immoo mul'ata ture yeroo sanatti taasanaa jedhama hundaa fungala ture fuula korraa mul'ata ture. Namni salaatee dhugaa dubbachuuf ani subii qaraamaa keessa hin jira yeroo sana. Dhugaa rabbii jechuudha. Ganama subii abdiin ragaadha yeroo sana mucaan jimmaa tokko waliin raamna. Ganama subii manatti hin salaatureen masgiidi jira ajumaan jechuudha. Ajumaan masgiida tokko jira baay'ee bareeda masgiidi suni baay'een jaalladha. Namooti gurguddoo bebbeekamoo masgiida sanatti baleen salaatanii bakki hin argamu keessattuu guyyaa jumaa bakka hin argattu bakkeettoo salaatte malee. Bakkeetti iyyuu dirreen hin guutaa jechuudha. Keessattuu yeroo aduummoo baay'ee gubaa. Diiduma sana iyyuu hin argattu yeroo itti faa deebinee gallee manatti salaannu qabna. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaqeen ganama subii hirribna hin qabu dhaqeen hamma subiitti faa taa'een dhaqee salaatee galaan ture jechuudha. Halkan dhugaa dubbachuufi namni laa ilaaha illallah muhammad rasuulallah jedhee namni rabbitti amane salaata malee waan jiraatu natti hin fakkaatu. Kanaaf yeroo sanatti wantoonni na dubbachiisan wantoota baay'eedha. Isaan kana dubbachuun barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf islaamummaa keessatti namummaatu natti deebi'e malee namummaan dhabne. Qalbiitu natti deebi'e malee qalbiin dhabne. Garuu ji'oota naannoo ji'a lamaaf bakka tuttuqqaa ta'etu natti galee tuqqaan ta'e sun gaafa natti galu bakka waan baay'ee jira ture isa kana yeroo biraa somna akkasi waan baay'ee asuun barbaadu. Abdii yoo naayyamte dinkata dhiifamaa waa'ee salaataa qaafnaan gaaffii lama gaafachuu barbaade tokko dhumarra gaafadhaa dhumarra waan jedhu shahaadaa dura gaafadha garuu amma waa'ee salaataa irratti waa gaafachuu barbaade. Gaafa masjida seenutu akka rabbiin kadhadheen beeku Yesuus koon jedha ture jette waan sana kijibaan jette moo dhugaa jette ishee kana adda nu baasi tokko moo dhumarra si gaafadhatti uftanii yeroo isin xumurtan isin gaafadhatu shahaadaa duratti kana qofa ifa naa godhe. Wallaahi laazim bilbila koorraa baneen akkasittiin kan hundasaa kan subiis kan migiriibaas hundasaa bilbila kofii lafiitii kaa'een akkasittiin bilbila kofii lafiitii kaa'een waan achirraa jedhu jedheen salaataa ture. Dhugaa rabbii mana abdii mucaan ture ragaadha. Dhugaan jedha bilbila koo tokko achi kaa'eenani fiilla fiitii keewwadheen waan inni jedhu jedheen salaataa ture. Dhugaa rabbii jechuun bakka yeroo sanatti jechoota salaataa hundayyuu fiteen ture. Fiteen ture ani guyyaa tokko Yesuusin kadhadheen beekan masgida keessatti akkamittiin hin kadhadha. Rabbii tokkichan kadhachaa ture. Bakka wallaaletti afaan Oromoodhaan hin kadhadha. Bakka hin beekutti immoo afaanuma rabbiin quraana isaa kabajamaa garbuu seenan kadhachaa ture jechuudha. Kanaafuu yeroo sanatti dhugaa dubbachuu fi kijibadhaa rabbiin naaf haa araaramu. Ayyee galatoomii itti fufaati yeroo abdiin fitee shaadaatti toon seenee dura gaaffii tokko dhumarra sii dabalee san booddee wannaa jedha inshaallaa. Itti fufa abdii xumurtee moo ganaadha? Gaaffii masan gaafatu tureeyyu itti fufa. Ani gaaffii biraan gaafadhu gaaffii wayin gaafadhaa ka biraa qabaatte ati dhumarra gaafadha malee amma hin gaafadhu hin qabdu ka biraa gaafadhee haa xumurroo. Ayyee tole galatoomii sila waa hundayyuu haa ofii akkasiin jedhee hin beekta garuu gaaffii tokko si gaafadha gaaffii sun uummata walii waan wal qabatuu fi uummanni illee namni 2000 kun adda haa baafatu sababiin isaas amaanaa rabbiidhaan booddeetti amaanaa uummataa baannee toskaa'u jirra nuti. Kana jechuun garee shaadaatiif yeroo baay'ee qarshii garaagaraa sassaabaa turre qarshii sana Ustaaz Farhaanii hin nyaataa jira akkas jettee isti waa'ee qarshii sana waan beektu jira moo miiruma keessa galtee dubbatte mee waan uummatarraa sassaabee biyya arabaa taa'ee nyaata ofiisaa jette dingata yoo waan jiraate uummata fuulduratti hin sirreeffadha waan informationii qabdu soo jiraate na beeksise jechuu kooti galatoome san booda shaadaatti ufa abdii. Galatooma Ustaaz gaaffii bareedaa na gaafattanii. Dhuguma yeroo sana jechoota akkasii dubbachaan ture jechoota kana yeroo baay'ee godhadheen fayyadamaa ture. Jechichan itti yeroo sana itti fayyadamaa ture jechoota kana akkan dubbadhuuf sababa kan naa ta'an
gaayidiidha. Namaan gaayidii ta'een malee ragaa argadhee yookaan immoo ragaa isin nyaattan qabaattee miti. Gaayidiin ta'ee nama gaayidii ta'eeni. Soolle. Eeffamaa. Bakka dhaabadhee jiru dubbachuun hin barbaadu. Yuunaayitid Arabaa keessatti bakkee kun beekamaadha waan ta'eef beektonni keessaniyyuu booree innaa kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf gaayidii ta'een namaan gaayidii ta'een malee dhuguma ustaas Farhaan irratti kan isaan nyaatan yookaan immoo kan isaan waa godhan argee hin beeku. Kanan argellee kan isaan dafqanii hojjetan hin argaa ture. Kan isaan dafqanii hojjetan, kan isaan dafqanii hojjetatan, kan isaan dafqanii hojii yookaan immoo gatii diinii kanaaf ba'umuu malu baasan, kan isaan dafqanii diinii kanaaf dubbatan hin argee malee kan isaan dafqa namaa nyaatan hin argine. Garuu yeroo sanatti wantootni gaa'inna godhanii ragaa isaan ittiin nyaatan argee osoo hin taane tokko yeroo sanatti sammuu namaa wantichi ataachi godha. Gaafa jechoon akkasii dubbataman sammuun namaatti miidhama. Kan jedhamu barreeffama yookaan immoo jira miti wantoota gaa'ennaan godhamantu jiru. Malee dhugaa dubbachuudhaaf kun miti jechuu barbaade walumaa galatti. Ayyee galatoome sittin dheeressuu atis wanna ichaartaa garuu dhiifama nawgootaa yoo shaadaa qabachuuf ta'e bakka tama jirtu shaadaa waan ta'u natti hin fakkaatu alallee yoo ta'etu baate itti fakkaata bakka maqaan rabbitti waamu natti hin fakkaatu yeroo akka saayikooloojikaalii sirraa hubadhu soo dandeesse karaa irratti illee osoo gadi baate wayyaa yaa maqaan rabbii fi maqaan ergamaa keenya kabaja qaba waan ta'eef bakka sana keetti mijatu aspaaltii irra yoo ta'e illee osoo deemte bareedatti fakkaata itti faasil cufadhuti bayi rakkoon jiru itti deebita ala bayiti deebi yeroo dhufte mana kibana ayyee. Amma gara shaadaatti seentu waan ta'eef bakka shaadaaf si mijatutti gadi baate bareeda deemiti banadhu viidiyoo deemi kottu. Akkas yaajamaa dhiifama nu godhaa afaan keessan cufne warra sirra teessee nu ilaalaa jirtanii iji keessanis nama sossodaachisa nama kaanii haasa'uun isin ulfaata warra komantiis illee akka waan badaa isin hin barreessineef cufne waa hundumaayyuu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namni callisee nagaa ba'ee jedhanii barreeffama keessaniinis gaariinis fokkotaanis argamuun hin mala waan ta'eef namni hunduu walqixan barreessu asirratti waan baay'ee barreessa namni hundullee waan namni barreessu walqixan hubatu nasirra taa'us waan ta'eef beekaan isinirraatti cufe isin laayikima godhaati dhumarra isiniif banuu danda'a inshaallahu ta'ala abbaa caaleen faas warri jijjirtan inshaallah waan dubbattan hoo jiraate amma ni dhufutti waan tokko lama kalimaa dabarsadhaa ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam yoo jiraate kan rabbi yoo jiraate waan kana wal qabatu waa'ee nama dhuunfaa dhiifne jechuudha inshaallah itti ufaa isiniin jedha yoo jiraatan abbaa caalee hangafa keessan jedhee ta'ee dhiifama can booddee gara saudiitti si darba abbaa caalee jirtu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akan nagata tan warri rakesa warri jelas.